Citaadhee duumalee maaltu naa feree waan namni nyaatu hunda dhiisi jette. Maal jette doktor? Dhukkubni kee kun beeytaa tokkoo miti. Dhugaadha barbakkinan dhukkubne hin jirtu. Tanaafuu waan akimni siin jiru qaceelloo qalbeeffattee sirritti hujirra oolchuu sirraa eegama laal. Tole marhabba. Tanaafuu waraqaa tanaan dawaa farmaasirraa bitadhuuti. Akkaan itti fudhadhu naaf himanii miiree isaanuu. Ammaas laal wanni guddoon eeggannaa teetii beeyte. Eeggannaa hoggaa jettan. Akkuma qorichaa sanitti nyaataas eeggachuu qabda laal. Tanaafuu yoo fayyuu feete foon, keessaa'uu coomaa fi zeetaas. Sukkaraas ta'e mixaaxisii fi kuduraan akka muuzaa fi anaanaas. Kun hundinuu sukkara qabanii beeyte. Kanneen tokkollee nyaachuun qabdu laal. Nyaachuun qabdu. Tanaafuu gaa. Tanaafuu xalaa farmaasiidhaa tanaas gama ministeera qonnaa naa jijjiiri gaafirra. Maaliif? Citaadhee duumalee maaltu naa feree waan namni nyaatu hunda dhiisi jette.